TV yaadee akkasuma dubbachisa. Bakka barbaadu kan immoo maalitti godha isheetti wal beektu biyya keessa katamaa keessa ishee beektu barbaadu dubartii katamaa. Ati beektu amma nama kan hin barbaadu maal? Ishee anaan qixxe. Ana ma fakkeenya ishee anaan. Jalti waan biraam. Kanaafuu abbaadhaan. Ilkaan keessas bareetti. Waan. Isa immoo isa duraanii ilkaan keessa ilaalaa turte afaan keessa fiddeere. Ani koduruma namani beeku na deemasi natina baqa natin odeessin waashi barbaadu. Kot. Ara kotu wayi hojjettu kana dubbanna. Haala. Kotu wayi hojjettu dubbanna. Sila yeroo akka hunda dadhabeef mucaa baadhu kana godhi natti deddeebifta. Amma dadhabee dhufee homaa hojjechuun barbaadu. Saatiin dadhabeetti waa hojjedhe akkas godhi naan hojjedhe. Maal dubbanna? Maal dubbanna? Naman argamu hin argamu? Eessa argama namni? Akkam? Hin jiru nama. Bakka nama naan argeeru jira. Eessa argitanii? Nama naan beeku jira bakka isheen haadhu. Nama akkamii? Nama akkamii? Nama dhaqaa? Nama ta'uu danbeeka nama akkamii? Nama si gargaaruu dandeessu nama hojii si gargaaruu dandeessu. Kadheenyuuti firamoo alagaadha. Nama hojii si gargaaruu dandeessu. Fira taatee alagaa taatee eenyu taatee maasii godhasi. Maaliif maal hojii nama beekne nama maal isaan beekne iddoo isaan beekne maalummaa isaan akkamitti annan beekamti fidee ufee mana kootti gasho annan beekamti anis beekuun qaba ati koo ganama barii baataa galgala galta nama dadhabsiisa naati himi maali kun nama dhaarsuu nama maali jechuun eenyu akka taate natti himi eessa akka taate natti himi eenyu bakkana hunda beeku namni tokko mana koo dhufee ani faana jiraachuu beekuun qaba eenyummaa isa eenyu akka ta'e hin barta koon dhufti nama barakana nama yeroo kana akkamtiin nama beekne fidee dhufa ijoolleen ani ko ijoolleen qaban ka beeki anis beeku akkamti beektesh kanaan dura nan beekamta kanaan dura sitti beekta eessatti bakka beeku tan beekata jira naa ibsi kun jireenya dhabar akkam kan kanaachiin barbaadu jireenya dhaqu eessatti akka beektu natti mi eenyu akka taate kan eenyu akka taate maal akka kanaan dura nan beeka namuma waan taateef qofa dhuftimu kanaan dura nan beeka nama ijoollee wayii bira taa'aa turte amma hojiinis dhibee haalli tokko waan itti ulfaateef bakka dhuftee nu bira anaanis beekti sirriitti na beekti waayee koo backgroundis beekti kanaan dura na beekti waan ta'eef anis ijoollee biratti nan beeka kanaan dura maa akkamitti si beekti jedhee bara kanaan dura haala itti wal beektan maali ijoollee biratti tan bareeka ijoollee jechuun akkamitti barte hiriyoota koo maaliin barteen jedhe isaan bira jiraachaa turte gaaffii akkamiin na gaafattaa nama adde dubartii ati fiddu abbaate dubartii ishee duratti beektu yoo taate manumatti fiduufi kaati manumatti fiduufi kaa akkam ishee dur beektu jechuudha jechuudha ani karaa gaa dubartii uftuun barbaaddu na gargaaruu istee funyaaniin naa ba'u malee hojiinsa karaa kee dubartii uftu kamillee obboleettii kee haa ta'u kan fira kee yoo ta'e malee hin barbaadu kun moo fira kee miti fira bakka hin barbaadu Kan hojjetu naan manumatti gashadha duratti hin beeka nama biratti hin beeka maal negatiivii akkasii yaaddoti dubartiin duraan si beektee miti manatti dhufte akkamitti negatiivii akkasii yaaddoti ana manana ariitottee dhufte siin si beekti durayyuu siini maali gamta koomichaa moof yaaddate masi directionii yaadde no hin barbaadu ani hin barbaadu sanuu dubartii bara ammaamu dubartii maaliga mana ariitodhee dhufa maal mana jirta Walti nu istan walti nu istan onjiraadhe ana dhaan galgala ba'ee ganama ba'ee galgala barbaadu walti nu istan Black Ebo waa isheen fiddee uftu maalitti hin beekaa maal fiddee maal ati mana walta ijoolleen jiru ganama ba'ee galgala galu anadha maanan du'e waan isheen fiddee dhuftu hin beeku ani hin barbaadu shumayyuu hin barbaadu nama hin beekne akkamitti nama karaa kee dhufu hin barbaadu hin jedhe akkamitti bakka hin barbaadu mana kana see bichaa bitamu anatu bushamti anatu waan hojiitti anatti gaafatamummaa fudhatamti waan mana kana keessaa hunduu anatu dadhabaa olamti bakka ani yoon argadhe karaa maatii karaa maazarii nama nan fidadha kana achi garuu nama na beeka ishee dur beeku maalee mana sinumayyuu ati akkamitti yaadatte dur kam kana hojjedhu naan jedhe duratti akkamitti beekta amma ni koo ati rakkachuu jalqabnaan si gaggaafachiisuu jalqabe nama hojjettu siif jedhe nan nama si gargaaru naa jetteetu
Maaliif akkas ta'e adda? Ishee dura. Simiti akkas ta'e dadhabee duratti faana jira. Hodhaman wayyu. Akkam? Duri waa ishee faana gooteedhamu akkam. Ishee dur faana. Gaaffii kam akkatti na gaafatati? Nan beeka. Ati akkamitti ulfaata afaan kee baastee yeroo akka maaliif irratti ulfaata dhiirri gadi taa'ee immoo maal? Duru waan goote maal rakkoo qaba sicha marsa duraanii maaltu na dheebee baagiraawundi. Kan durgoo ammasitti tanaazasuun narra jira. Maal duroo baree yaarra see ilminaadhaan beektu sangaa duriitti kan qoteen jiran. Iddoo makaanii fuulduratti deemuudha malee isa durii maal na dhibe garuu ishee durii sana yaadannoodhaaf fidattee mana kaawwachuu barbaadde moo abbaate? Dhiirri akkatti waddadeeradhan. Dhiirri ni jiru hin jiru. Har'a booddee garoochu kana hojjedhu kana kaasi nan inuma kaasi hojii aan yeroo inuma hojjette waan hin jiru inuma na gargaarta amma namni waan hin jiru dhageessu hin bar'ee dirqama kun nama sii fide kunu hin barbaadu isheen barbaadu bakka isheeti beektu nama sii arge kunu nama abe isheeti keessa beektu hin barbaadu tuma wayiiti tuute eeyyuu isheeti hin beekne ishee wal hin beekne fida sabooda mana jira waan ta'eef rakkoon hin jiru. Ani yooni tun alaan hojjedhatee yaaddoodha ijoollee kootiifis yaaddoodha malee anamma mana jirutti ana biratti. Maal isheen ani fidduu atoo mana jirtu? Laakiin barbaadu isheen immoo waan isheen gootu iyyuu hin beekamu. Isheen akkasii ishee katamaa keessa bartee ishee deemuu bartee harka ishee qaanni ishee iyyuu waan fidee dhufu hin beekamu. Nadhiis bara kana keessa jechuudha. Akkam quuftee ati? Bakka fataadhaan quufe. Har'a booddee garuu waa tokko hojiidhaa dhufe kun akkas dadhabee mucaa qabee akkas buna maashinii tumi bishaan buusii biddeen iyyuun toshita ganaa namni surwa dhaba ati ijoolleen ani guddisu kan keeti ofiin allee ofiin ofirraa asheseete maal tokko stuudiyoon irraa ishee maal rakkoo waa qabu dhumarratti kanatti kanatti barbaadde daagaleera yaadni kee irraa dhalcha tokko fide ay dhiira kanaa bultanii kaatanii waan isin yaadan waan isin gootan hin jirreedha bara. Miti ati situ ko negatiivii yaadee akkasuma dubbachisa. Bakkaan barbaadu kaan immoo maalitti godha ishee ati wal beektu biyya keessa katamaa keessa ishee beektu hin barbaadu dubartii katamaa. Ati beektu amma nama kana hin barbaadu maal? Ishee anaan qixxe anama fakkeenyaaf ishee anaan qixxe yoo ta'e Sammaa sitti odeeyyi. Oh my god ana ajajachuuf xiqqaa sammuu na ajajamu. Xinnoo hojjaas caalti. Naareebdu. Hojjamus caalti waan biraam. Kanaafuu abbaadhaan. Ilkaan keessas bareeddi. Waan. Isa immoo isa duraanii ilkaan keessa ilaalaa turte afaan keessa fiddeere. Ani koduruma nama ni beeku deemasi natti bakka natti hin odeessin. Natti hin odeessin waa ishii barbaadu. Kot. Narga ya ummata narga na daga ay jobote kotu duga kotu Maria akam barbaadu ay ane la walit gal iddoo nama akkasiin barbaadutti anan hojii hojjedhu akkas dadhabee dhufee amma ni galgala hojii qamanatti fidiin jira waan nama hin barbaadu bakka jiraati beektu nama katamaa keessa walii gadi naannee katamaa daasisaa ture akkamittiin maal ijoollee iddoo jirtutti fidda itoo waa'ee biyya kanaa beektu akkatti namni nama miidhu itoo beektu akkamittiin nama hin beekne deema sinnusummaa ishii maaliin beektu nama hin beekne nama firummaa isaan beekne nama iddoo isaan beekne ara karaan dura walitti dhufeenya qabna akkoon rileeshinii tokko ijoollee gwaadanya tokko biratti achitti yeroo buna danfistuu bakka buna danfistee shaayii danfistee hin barbaadu ani yoo biyyaa dhufan qofan amana yoo biyyaa dhufanii maatii biraa dhufanii kan firaa yoo ta'e isa sirriitti hin beeka isaanis ashaaxurummaa akkasii hammina akkasii yakkas hin beekan ijoolleen fira keetti mucaa keetti amanattee iddoo barbaadde dhaqxee dhufuu dandeessa fira keetti kanaachi isheen mandara kee deemuu bartee biyya keessa deemuu barkatamaa waliin geesse immoo maaltu gadi teessisa sijjamar as yoo dhufte kanumaaf jetteeti moo shakki biraa qabaatte sirras shakkinan qaba beekta waan ta'e bakka na beeka durin beeka karaa itti beektu maalan beeka karaa baay'ee beekuu dandeessa inni ko hafe duram ani amma ya isheen immoo uftee mana masaatti galtee nama guddaa ta'e na ati adamma nama guddaa ta'e ati abbaa ijoollee iyyuu ta'e isheen garuu akkasumatti jirti waan ta'eef inaaffaa itti galuu danda'a
Maali yoo naafan maal godhe sirreeraa sin buufatu. Qilna wogonna goote. Negatiivii yaadii. Sodaachuun gaariidha. Otoo gondaan dhufin daaraa naqatu jedhe Oromoo. Ani immoo fidee manuma kootti gashee kee maaliif inni ijoollee koo akkas goote anaan akkas na goote akkasan ta'e maaliif hin jedhaachuu wanta ofirraan ittisu. Hojii koo halkan hojjetachuu naa wayyu. Anaan ka'ee akkasa godhe akkas godhe. Inni siin oolu bakka na caqacaqanii. Na caqacaqinne waan siin oolu. Erganoolee waan hin oolle eddanoolee waan hin oolle. Wayyatti. Marqaan barbaadu. Dhiise. Si caalaa anatu gubatee fide. Qoyime. Na gubde harka kootiin nama wajjin dubbadhee tanaa dhuftudhee dubbadhee bilisi wajjin haa galtu baqannoo biraa haa teessu jee akkana mana isaa abboomu niitiin asii gadee na abboomti na. Barbaaduun jedhe bakka. Rakkadhee dadhabee ganamaaf galgalan of nyaatusi. Maal ko gurumti ko dadhabna inni wajjin dabar namni dirqama barbaachisala. Gurumti ko guyyaa muraasa burteen galte keessatti akkam akkan dadhabaa yeroo annatu beeka. Ani ko guruma ko dadhabee ko guyyaatti alkuudha yeroo ati odeessu. Akkas ta'ee na caccabee dugda kootii ijoolleedhaa kanadhaan kakuun qabaa naaf roobaan qofaatti nan qabaa na rakkadhee akka tuuti. Maaf rakkadhu rendee? Mucaan ba'aa gurri ko dadhabee kunoo yeroo inni akkuma bakka dirqama natti fidi maal ta'e hin barbaaduun jedhe mirga kooti bar. Itti tirannaqe moo nama sii argu nama wajjin dubbadhee namatti na barbaadde hin barbaadu namatti na arge maa baadiyyaadha fira kee keessan fidi hamman. Baadiyyaa dhufanii takkatti biyya kanatti bamu. Hin barsiifatanii rakkoo hin qabu. Ani isheen waan beekneeyyuu biyya namaa dhaqee nan bare. Biyya namaa kan afaan hin beekne kan qomoo koon taane dhaqee nan bare ani. Asuftee moo afaan tokko dubbanna maaltu nama rakkisa? Biyyaa maalaan fidu? Biddeenni toshuu wallaalan achittis biddeen toshanii nyaatu asittis biddeen toshuu. Kenna bira bakka. Kenna bira. Waan nagaan siif ta'u. Asii gadi nama abboomu asii gadi namatti dubbachuu akka barbaadeen waan hin taane mana keessatti odeessu. Allaagatti cirrasha. Waan an godhuuf waan an jedhu dhabeeni mana kanatti. Amma natti allaaggatte sitti allaaggatan. Amma natti qalladde sitti qalladan hin raanfatin.